السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شماعة كفوني هردفتوني بتشوتوب جرتو متك اشتي ما تيكي جرتني جبت وكمي سنين جدا يبياتكو وكمي ولدان تري ولد ديبيني عجايبة والله ورثك ما كانت تقول فانا هجيسي اهلي بيتاني جالتو جارتي هجيتي دولتو ما هجي قران هركساني ما فيديو كان لالي ولد وي ما تكلموا اي كان اول قول انجتو والله انت تككل في jalqabni maali seetanii viidiyoo kaleessa qorra hojjedha jedhee laakiin taayimiin dhabe biiziidha. Caaltuun isiin deemtee namittiin deemtee taajjisuun hiriyyaa isii bira bultee aarii uffata gaarii naan binnee uffata badaa naa bitee walloleenii ta'e manaa baateeti mana hiriyyaa isii bultee iida gootee achi bulte jechuudha. Iidaa saniin galtituunis mana itti qollofatte mana jalaa banutti itti jechuudha. Eessaa galtee muka bultee naa galtii jette kana irratti yaadan qabaan. Maali jennaan yoo gaafates jaarsaa isii wanni dakkan hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf caaltuu wanni dakkan hin jirtu akkuma caaltuun tun duraa diina isiiti. Yaani diinummaa ofii jabeessuu jirti jechuudha. Maaliif yoo feete bulte yoo feete achiinuu irraa haftu maaltu isii galchi. Wanni isii galchan jirtu jechuudha. Akka yaada kiyyaatitti maaliif dhimmi isii dhimma ilmoo isii barbaadu yoo taate malee isii takka xaaxaruu yookiin isii qajeelchuu yookiin isii akka yaani isii sirreessuu miti. Dhimmi isii akka yaada kiyyaatitti maal jennaan isiin osoo caaltu ta'een akka ilmooti ija qofa karaa ittiin fudhadhu yookiin karaa ittiin argadhu barbaadu malee yaani namitti eessa dhattee eessa bultee eessa galtaa jedhee isiin takka xaaxaruu miti yookiin isii ajajuu fi isii gaafachuu mirga sittiin qabdu maaliif jaarsin jira yoo danda'een gaafata yoo dadhabe afaa ofii walii adabatee ta'a jechuudha. San irra wal lolanii mana jalaa baloo diddee itti mana dhufte mana baloo diddeenaan deemte yeroo caaltuu manaa baatetti galtee jechuudha. Ogguu galanis hajjii waliin jiranii itti wal himatanii jechuudha. Achittis wal lolanii adda deeman jechuudha. Boodas jechuudha har'a kun viidiyoo har'aa kana takaalee isaa san himattee kadee mana cuftee deemtee mana ilaa banuu diddee anaalaa garii akkanaadha manni kiyyaadha. Amma maal waliin jiran asiki achisiki isii biran taa'inii na bira taa'ii jetteenis tuu jaaltuunis harka isaatiin rakkatte akka daa'ima inni ammoo yoo walii galtani yookaan isin lachuu gadhiisee yookiin biraa isin irraan fuudhaa. Ajiib dhiiruma fakkaatu yoo akkana jedhu kana namittiin tuunuu funyaan qabdee dhallaa qabdee lafarra isa oofu jirti. Maal ittiin fuudhaaf amma akkuma qarra waa dha'u sanuu dha'uu dhiise. Akkuma waa qarra bafta akka gatu sanuu akka guyyaa lama moo akkana kana harkumaanuu waan dha'u natti hin fakkaanne. Maaliif akka ta'e hin beeku. Kawaan kaa itti deebiftee kaan akka inni isii tuqee hin dandeenye itti gootee kaan hin beekne malee dha'uu dadhabeeraa achi argee jechuudha. Kanaafuu jechuun caaltuun tuni isii ta'e ani osoo ishii tana ta'e afaan kiyya irra walirra dabadheetuma ilmooti qofa barbaadadhe mee maal godhuudhaaf isa jala deemti. Ilmooyyuu argannee gammaatu ilmoo sin deebifnee fi maaliif sin deebifnee fi isin kanaas qoxxee namitti itti galte jecha yaaltoonis
wanni isiin deebite qoxxe mana mittiin fakkaatti. Waa jennaan isiin akkas taate isiinillee isiin akkas taate jarla jiquun akkas taate tun akkas taate tun akkas taate. Wayi gudi wallaahi. Hanganuma wal gooti masaanuun akkana wal gooti akka yaani eda aanoo akkasii walitti hin qotiftu bismillah. Namitti maraattuu fuudhe maraattuu silaa dhiira jabdu horata maraattuu akkana tana. Inni toffiitiifu amma waan tuttee harka kennachiifte ammallee waan isa itti deebisuu oolle. Ammallee anni Allahu alam dhaa'uudhaaf harka ol fuudhee ka'ee yoo isiin harka kana gootu irra deebisaa irraa yoo argitan jechuudha. Caaltuu dha'ee ka'ee isii dhaa'uudhaaf yoo akkana dhisii yoo akkana jedhaa jette fudhata kan tuqu achuma deebi'a. Akkana ol kaasee ka'eetuma ka'e achi deebi'a jechuudha. Rabbi keerii haa godhuu. Caaltummaantu maalii jedhee akka yaada kiyyaatitti maal irraa gooti namichi irraa feetuu muka bultii feetuu waan feete taate feetuu maraattuu taate feetee waan kana hunda dhiiftee isin waa'eema ilmoo isii odoo waa'eema ilmoo isii irra karoora odoo qabaatte ana baay'ee natti tola. Laakiin isin waan akkasii yaadu natti hin fakkaanne caaltuun waan akkasii hin yaadaa jirtii natti fakkaanne amma isumaa walitti qoxxisan malee dagatteerti na fakkaata waa ilma ofiitu daa'ima ofiitu san dagattee jirti isin qoxxema walii tana oofuu malee isin hin jedha. Rabbi keeraa godhu. Rabbi namaa tolchu kaa hiree tana wallaahi mushkilaa wallaahi. والله مشكلة كبيرة. ربي ريتنا أنا ما أتولج ربما نبرا ولا كنمو أكسي ربي رينا ما أتولج والله عالتو هريتو بدي والله هري ربي هريانا ما أتولج وجنا سنسان أكسي akkana jechuun gaafa rabbi hiree namaa nama balleesse hiriyyaa ofii keessaa gad deebi'an maali hiriyyaa kee waliin jiraachuu hin dandeessu faamilii tee wajji jiraachuu hin dandeesse gammaddee hin jiraattu gammaddee gubaltee hin jiraatu takka namni yoo haala nama gaarii waliin jiraatte bakka namnummaan gaafa haala hamtuu keessa jirtu gaafa saahiba hamaa jaarsa hamaa waliin jirtu ni qaanfatta maatiin keetu akkasi dubbisan silaa ani akkana fakkaatetti wal dubbisanii silaa caaltu warra isaan dubbiftu innillee waan warra isii dubbisu natti fakkaanne waan warra isii dubbisu natti fakkaanne wallaahi rabbi keer isaanii haa godhu. Uummata akkanumatti lamaan ofii callaa waliin jiraatu bismaadiree wallaahi jireenya natti fakkaatu ani ajaa'iba waan dubartiin garii wallaahi usaniituma warra walii hin beekne akkanuma nikaa godhatanii waliin jiraatan kana ay dubartii wallaahi jiruu uf duraa tana hin yaaddu bara jireenya uf duraa tana hin yaaddu dirqama maatii isaa beekuun yeroo ammaa fa'a keessattu dirqama maatiin isaa wal beekuu qaban maatiin isaa biyya keessa jiranii bakka fagoo feete tana gaafa yoo walis jaalatan bakka fagoo feete taate achi walitti dhufanii walitti maatii maal lafa makiinaan deemanii biyya hunda amma makiinaan nama geessan Oromiyaa keessa taanaan jechuudha. Nikaa wal godhachuudha achi keessatti akkas godhanii akka isuma qofa gabbaruuf achi teettu beekuu qabdi jechuudha. Akka namuma san gabbaruuf achi teettu
akka soodduudha isa muuduuf achi teettu ofirra beekuu qabdi wallaahi. Akkas isiniin jedha sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha laayikii godhaa viidiyoo. Akkasuma namni wanna qabda itti naa banaa deemaa yoo dalagaallee qabaattan viidiyoo kiyya sa'aatii naaf guutuu didde. Akkasuma xiqqeessitii galatoomaa si jaaladha hunda keessanuu. Warra akka maatii isinii ta'uu feetan jedhan naa barreessaa koomentii maatii naa ta'e jedhaa akkasii.